itti godhanii baddeemoo nagarratti baddeemoo ukkaamsanii baddeemoo akkamitti badde Rozaan sababa maaliitiin badde saraaha hamma dandeettii kiyya yaaleen ture jechuudha namni isii beeku tokko jira nama isii beeku san yaani akka haasofsiisuuf ta'e garuu sagalee waraabuun hin heeyyamamu hin qabu waan ta'eef shamarran takka ijoolleen takka koomentii jalatti maal jetti maaltu si galche waa'ee abbaa manaa isii biyya faranjii jiraate inshallah Jarmanii miti Faransaa miti Kanaadaa fi Ameerikaa hoo jiraateyyuu namni waasiti dalaguu hedduu qilleensarraan siti dalaga inumaa jechuun saraaha yoo dhugaa dubbanne Rozaan viidiyoo isii amma kan nama nyaatu akkamisinit fakkaata hiriyaa yartuu abbaa manaa yaraa isini galee namoonni tokko gaaf hamilee kee cabsuu barbaadan wantoota hedduu isii tana maal itti yaad isiin tun viidiyoo san hojjettee maa achiin badde namoota hedduu piraankii godha jettee dubbatte sababa maaliiti miidiyaa irraa badde assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jajjabaattu isin jedhanilee alhamdulillah galata rabbii nagaa anjura rabbiin galanni haga'u isin akkam jirtu obboloota koo maatii chaanaalii kiyya kan taatan saraaha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja warroonni Rozaaf tirtirtanii warroonni Rozaaf gadditan irra guddinni keessa Rozaadhaaf gadditan hedduu takka galatooma du'aa gootanii fi akkuma beekamu Rozaan jechuudha sababa maaliitiin akka badde mucaa kana Siriitti godhanii balleessan moo ukkaamsanii balleessan moo maaliif balleessan Rozaan viidiyoo dhuma isiit irratti piraankii nama gootee maaliif badde namoota hedduu piraankii godhe isinii fide jettee achumaan xirri jette jechuudha isin galee isin amma erga onlaayinii kanarraa badde turtee jirti inni itti aanu mootu Rozaan biyya takka ga'uuf amma kun yaada kiyya jechuudha biyya takka deemuuf biyya faranjii takka seenanii gaafa jedhan karaa bahaaratiin gaafa qaxxaamuruu hedan maal isinitti fakkaata namni onlaayiniin galu hin beekachuudha harkoolee ijoollee kenna biyya takka deemuuf onlaayinii hin galtu biyya faranjii seenuuf onlaayinii hin galtu maaliif hin ulfaata yoo karaa turkiitiin ka deemtu ta'e yoo karaa suudaaniitiin Masrii seena ka jettu ta'e onlaayinii galuun hin ulfaata maaliif hamma achi keessaa baatee dadhabbii san baatee jettutti hin ulfaata kanallee kun yaada kenna eshi hiriyootan isii hoo Rozaan maal nuti amma yaada kennan eegaa jira Rozaan maal taatee maalirra jirti ka jennu hiriyootan kenna hoo hiriyootan ishee hoo dhifama hiriyootan Rozaan maaliif callisan jarana namni yoo si ba'uu hede yoo illikki si ba'uu hede yoo waan tokko sirratti raawwatu hede maasi godhe isinitti fakkaate wantoota akka Sirii akka ati jazbitu akka ati miidiyaa irraa baddu akka ati waan tokko hojjechuu hin dandeenye akka ati bakka jireenya kee bittinneessu ijoolleen tokko amma utoo hin hubatiin abbaa manaa isii irraa gori maaltu si gaheelche waa'ee abbaa manaa isii nuti waa'ee abbaa manaa dirqamaan taali kun yoo rakkoon tokko irra gahe abbaa manaa isiitu itti gaafatamaa yoo sababa saraaha jechuudha maali yoo jettanii abbaan manaa ishee yoon hordofin yoo mootuyyuu ishee san fala tokko laaliniif isii sammuun isii ni cinqamti yoo dhugaa dubbanne Rozaan jireenya isii keessatti imimaa bo'aa turte dubartiin gaafa waan jaalattu dhabdu tokkoffaa gaafa nama jaalattu dhabdu jireenyi isii ni jeeqama garam ta'a gara lubbuu uf baasuu fa'a ta'a gara bakka injiraa miti lubbuu isii kana bakka yookiin takki miidiyaa kana irraa galuu ta'a okay itti deebi'ee immoo inni lammaffaa maalin isinitti fakkaata illikii abbaan manaa ishee sun biyya faranjii keessa taa'e isin asteettee yoo isin sochoosin yoo si fudhadhan jedhini yoo haalotii garagaraa mijeessiniif isin illikii saniin karaa kana deemuu dandeetti takki karaa Suudaanii takki karaa Turkii qaba kana yaada kiyya jechuudha ani ma fakkeenya namni tokko ijoolleen dubaraa takka ka miidiyaa kafeete haa taatu biyya tokko ga'u fakkeenyaaf immoo kaanus hin fudha isin garuu yoo karaa kana ka deemtu taate wantoota kana dalaguu dandeetti dhokachuu dandeetti baduu dandeetti echi asitti mootu waan naa galuu dide
Rozaan amma hin jirtuu jenne. Email Roza kuni tarii yookiin bilbila abbaatirrallee jiraachuu danda'a shakkiidha kun. Yoo bilbila abbaatirra hin jiraanne, yoo bilbila abbaa sanirra hin jiraanne, Rozaan akkamitti ishiif Sa'aadaa fi abbaan Sa'aad dhifama. Sa'aadaa fi abbaan Roza akkamitti YouTube Roza irratti gadhiisuu danda'an. Kunis nama shakkisiisa qabadha. Waa sadii moo waa afur moo waa shantu jira. Ummanni nama tokko amanaan jiru. Ummanni abbaa Rozallee amanaan jiru, Sa'aadallee amanaan jiru. Sa'aadaan bootte dhiifte namni amanaan jiru. Sababa maaliiti? Yoo emailiin abbaa Roza harka jiraate tarii amanuu dandeenya. Emailiin kun sirriidha. Abbaa Roza nama biyyoota Arabaa deemee namni amma emailii fi bakka biraa kaata. Bilbila lamarra kaata. Maaliif yoo emailii sun badee bilbila sanarra waan jira ta'uuf. Hin jiraa miti wantoonni akkasis ta'uu danda'a. Abbaan Rozaa soquuf hoteela deema. Sa'aadan bira deemti. Abbaan Rozaa maaliif gabba'ee miidiyaa guddicharratti yookiin immoo ijoollee hedduutu jira. Ijoollee Yamaniitu jira, ijoollee Itoophiyaa keessa jirantu jira, hiriyoon isii hedduutu jira. Ani maqaa dhabuun barbaadu malee. Isiin tarii hiriyoota isiitiin wal quba qabaachuu dandeetti. Yookaan immoo hiriyummaa hin qabdu haa jennu. Maaliif hiriyaa akka Rozaan hin qabne yeroo isiin galgala ganama cinqamte imaan isii akkasitti boo'aa turte san hedduutu akka garaa nu nyaataa turte. Soinee garamiin itti baana jennellee yaallee turre. Namoonni isii beekan jiran. Namni kenna immoo lakkoofsa sii kennuu hin danda'u. Bakka si shakka. Yoo ati lakkoofsa namaa naa kennitu namni bakka hin jiraa miti waan akkasiisitti ta'a. Kun maaliif barbaachisa? Qaba kunillee akkana jedha akka obboleeyyan kiyya. Kanaaf Rozaan takki biyyoota faranjii deemuuf karaa lamaan kana jirti. Takki Turkii, takki karaa Suudaanii. Kanaan dhala wanni isiin baddee handaaraa jiraattee handaara ukkaamsanii jedhan hin jiru. Rozaan nama amala qabdu. Abbaa feete wajjii jiraachuu dandeetti. Abbaa feete wajjii jiraachuu dandeetti. Haala amala isiitiin jechuudha. Okay. Kabiraan immoo nama ijoolleen tokko immoo koomentii barreessa maal jedhi Rozaan nama wal loltee qabdi nama natti dhaadataa jira jettee kanaaf baddee jedha. Namni sun ukkaamsinna. Namni yeroo san isiin itti dhaadataa ture. Bakka wantoota kanatu jira. Okay, inni biraa immoo waa'ee maatii abbaa warraa isheeti. Maatii abbaa warraa ishee sun immoo tuyyuu warri abbaa mana isheetirraa gurii jettanii immoo tuyyuu miti. Maal isinitti fakkaate? Yoo nikaa irraa qabaatu ta'e itti gaafatamaa Rozaa abbaa warraa isheetii yookiin warra isaa asuma gabaabaa. Kanuma jechuudha. Abbaan Rozaa immoo gabbee dhuguma Rozaan dhabamte dhibbaan dhibba tokko ta'u ta'e jarana ina kuno intalti waan akkanaati naasoqa. Yoo biyya birallee kadeemtu taate hafuura isiin dhageessisa jechuu qaba. Waan akkanaati obboleeyyan. Kana viidiyoo isinitti dheeressani. Obboleettii keenya kana Rozaa yoo viidiyoo keenyas dhageeffatte yoo aki mata duree isaallee kaa dhageettu taate ati hafuura keenu dhageessisii abbaa keetis haadha keetis obboleeyyan keetis hordoftoota chaanaalii keetillee nutillee gammachiisi jennaan. Kanuma jechuudha hedduu garaana nyaatte baay'ee tokko garaana nyaatte maaliif dubartiin cunqurfamtuudha, dubartiin miidhamtuudha. Bakka yaaduuf nama jaalattu san yoo argatiin miidhamtuun akka isin jiru. Yoo deemtee karaa jiraattellee rabbiin bakka yaaddeen isii haa ga'u. Kanuma jedha ama viidiyoo biraatti walitti deemnetti nagaannaa tura baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja nagaatti.